Sajirraa hordofamuu danda'a. Samboodha illee hordoftoonni ishiitillee gara dhufuu danda'anii afaan illee namoota waa'ee ishiirraa beekan ta'uu danda'anii jala bu'aati hordofaadha. Gaafa garee waasaaptii hiitan namoota gargaarsa ishii kana godhe hunda isaa tokkoon irraa nagahee irraa furaana. Boru waan badaan baay'een dhufuuf deema waan taateef. Bilbila akkasii galmeeti bilbila akkasii galmeeti. Ati bilbila keenyaa kenni maal jedhama kuni nama gargaaran keessatti bilbila nama dhuunfaa keessan naa barreessin jedhamu. Bilbila nama dhuunfaa keessan barreesse jedhamee miidiyaa irratti hin gaafatamu. Sirrii miti. Waan baay'ee sirrii miti. Maaliif adeemsi ittiin deemamaa ture sirrii miti. Namoota 4,500 jiru keessatti ijoollee jala teessee waan gaggaarii barreessitu dursa yaada kennanii fi deeqaa tokkoon deeqaa lama osoo keessummeessuun danda'amu haasa'atu baay'ate naamusa gargaarsaan waan eeggatee miti. Kana caalaa nama gargaaramtu turte kalee galgala qofatti gargaarti ishii guurramee waan xumuramu ture. Sagantaa tartiiba qabatee miti jechuu barbaadanii qeequufi miti komachuufi miti. Waa inni tigistis fayyaa godhu gannis fayyisu tigisti immoo jabaadhu namoota yaadan kennini qeeqa deebii takkan kennini. Ati qulqullummaa kee qofaan deemi ganni naa fayyitu akka fayyitu abdiitti godhadhaa namoota koomentii kennanis yaadan kennina. Namni ajandaa barbaadu baay'eetu jira. Namni nama gargaaruu barbaadu baay'eetu jira. Hunduu akkuma hojii isaatitti argata. Namni hunduu waa facaase haammata. Isin lamaan waliif obboleewwani ajandaa godhuudhaaf namni ka barbaade. Nama uumama rabbii bifa namni waa'ee namaa uumeen nama suuraa gargalchee rabsutu har'a mooyyuu waa'ee namaa kaasuu hin danda'u namni. Uumaa rabbiitiin illee nama rabsuu danda'u. Miira ishii tuqanii hamilee ishii tuqanii qorqalbii mucaa tanaa tuqaniiti kan maraachan jechuun danda'ama. Inni dhukkuba irratti dhukkubati ta'an. Ammas akkan gargaaramne meeqaatamatu koomentii barreessaa ture galgala waan biraa odeessaa ture baay'ee jira. Afaan Oromootiin Oromoo dubbata afaan Oromootiin nama keenya nama Oromoo gargaaruudhaaf akkamitti namni koomentii badaa barreessa nama gaafa namni gargaaramaa jiru. Wal dhaggeeffadha guruupii akka amma jettanii kana hidha guruupii keessatti sagalee walii kaa'a. Ragaa qabatamaa walii dhiyeessa namoota gargaarsa kana gabaasasaa nagahee isaa funaanaan nama lama namummaa qabu nama qalbiin isaa nagaa qabu jala kaayaa. Mana madamiirra deemanii maallaqa fuudhuun kunis nama hin baasu. Meeqaa namatu qulqulluudha meeqaa namatu nama dabaati. Nama dabaatitu baata waan taateef. Kanaafuu gabaadha. Tufaa koo galatoomi yaada bareedaa nu dabarsite qaalii koo waaqayyo si haa eebbisu baraaf jireenya kee maatii keetiif hunda rakkoo sin argin qaalii koo galatoomi. Dabalataan kaleessa galgala anuu baay'een aariir waa rabbii dubbachuudhaa fi gizee monitarri isaanii nama siraa hin gargaarama jedhan. Anumti hamtuu isaan jedhantu osoo seene narraan namni na jaalatu seenee gargaaruu danda'a. Namni tokko namni badaa ajamee yaadamu karaa mana ganniitinis ijoolleen gannii jaalatu. Ani kaleessa sagalee qabeetti ture. Ijoollee kan gannii jaalatu ijoollee mana madaa miti. Kan gannii gargaarus ijoollee mana madaa miti. Isin gurguddaan raachuu dhufee galchi, eenyu dhufee galchi, maantoo dhufee galchi, tasfaayee dhufee galchi, ebxishoo dhufee galchi yaanii warra gurguddaa kana hoosessanii nu bu'aa nun qabu. Kan bu'aa ganniidha qabu ijoollee mana madaamii lakkoofsa tokko barreessan kana galchaa tartiibanii lamaan baasaa sagalee qabeefi yeroo ana seene isaa silaan kana sirreessa seene garuu murteerra isaanii nama buusa. Raachuudhaa gisee sadii buusan akka gargaaramtuun barbaadan gaa ajandaa barbaadu. Isaanii akka isaan gargaaramtuun barbaadan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee miidhame. Maaliifiin kan gannii gargaaru ijoollee mana madaamiti har'as ta'ee borus ijoollee mana madaamiitu gannii irra quuqamaaf isaan kan amma bowwaafii jiru isaan kan amma miidhamaafii jiru isaan amma kan kadhannarra jiraniif isaan buusaniitu warra gurguddaa gastirta teessan. Ijoolleen jalaan immoo nagalchi birrii 2 faa barreessu birrii 100 faa barreessu lakkoofsa birrii 100 faa barreessu isaan hin galchan. Kanaafuu warroonni carraa kaleessaa san argachuu dhabdan. Warroonni kaleessa san ani hiriguu isin jalaan deemu. Anan irratti duultanis nakuufiftanis balleessus isin jala hiriguun deemu. Yoon du'e yoon jiraadhe isin biraa hiriguun naquani. Kan isin hojjechuu qabdan gannii kaafattanii natti deebi'uu mirga qabdani. Dura micoota na kaaftanii maal irratti wal geessanii maaltu si dhibamsiise dhibeen kee maal eettan in dubbatti gaafsan. Isin dhugaasiitis dhibeesiitis ka argachuu dandeessanii namarraa osoo hin taane gannirraayi. Hospitaalarraa osoo hin taane gannirraayi. Gannii akka isinii himuu danda'u. Ganniidha kan rakkoo si himachuu danda'u. Ganniidha kan rakkoo si eefa guyyaa akkanaatti wanni kana narra gahe Oromoo koo. Eefa guyyaa akkanaatti narra gahe obboleessa koo jettee baatee kan isinitti himatu ganniidha. Yaada kana argachuuf immoo gannii fayyifachuu qabdan. Isini galee malee suuraa kee irratti duuluu narratti duuluu ganni irratti duuluu dhiisaa walirratti duuluu dhiisaa isin kan argachuu qabdanii ani riguu isin biraan naqu. Isin biraan jira borus uftaniin argachuu dandeessan Dubaay keessan jira. Biyyas galu biyyattis argachuu dandeessanii riguu isin jira naqu. Isin garuu dhugaasii barbaaddu miti. Maal akka isin dhibamte barbaaddu miti. Maal akka isin taate barbaaddu miti. Akimadhaa. Fayyifadhaa baatee isinitti haa dubbattu. Itti agarsiisaa bira dhaqaa. Kafana gurguruu isatti dhaqaa. Osoo kafana gurgurtanii footootii ani taphatinaatti dhaqaa. Bira taa'aa gaafadhaa. Harka tokko shaqaxa gurgurachaa harka tokko footootii ani dalagina. Falmattuu namaan taatu
tiruu siiti miti. Adduu keessa teessi falmattuun gadi ari'anii. Shawaadha falmattuun arsii miti ganda bakka buutetii miti. Waan wajjin dhalatteef, waan wajjin nyaatteef, waan wajjin dhugdeef namni wajjin nyaate nama marara bara. Isin utuu kafana gurguratanii utuu gabaa gurguratanii viidiyoo bichaa hojjetanii gaafa gargaara. Baradhaa. Dhaqaa gaafadhaa. Dhaqaa falmattuu baay'inachiisaa. Deemi fuula qadhu kootu biran ta'a je'iin. Kafana qayyarachuun dandeessu falmattuu qaqqiteessee imimmaan gannaltu. Gaafa gadi ari'anii xala bulti. Darajaa jala bulti. Hin eeyyamamuufi deemi jedhaniini. Isinii galee akkanatti aarsaa kaffalaa. Warreen arrabsaa jirtan. Ani isin biraa hiribuu naqunatti deebitanii. Dura gannii fayisaatii dhugaasitis kan baasu ganniidha. Rakkoositis kan himachuu danda'u ganniidha. Gaafa isiif fayitee maala Oromoo koo dhuguma tiijii akkana na godhe. Oromoo koo efan tiijii wal bareeda akkana ta'e. Oromoo koo efan Dubaayii ufee Dubaayii naan taane akkana ta'e. Oromoo koo lakkii efan akkana ta'e waan akkanaa nyaadhee na dhibame. Oromoo koo efan mana ebaluu qe'ee na dhukkube. Lakki Oromoo koo akkanan ta'e. Jettee kan isitti dubbachuu danda'u gannii bichaa fi bichaadha. Eenyuma dhamanina. Anas na dhamanina. Falmattuu wajjin nyaatoo hin dhugdu si dhamanina. Kan isi dhamatu. Qabdan gannii bichaadha. Dhugaa kana argachuuf maal gochuu qabdan? Gannii akimattanii fayyifachuu qabdan. Qaama dhaqxanii gaafachuu qabdan. Arraba siitiin bira teessanii maaltu si dhukkuba bakkabtu si game eessarraa sitti ka'e gara akkam si godhu jechuu qabdan. Waan qabdaniin gargaaruu qabdan. Warri suuraatii gara baxxan miiliyoona tokko hin taatan. Kaleessa maan gargaarinaare? Nama kuma lama hin taatan warri suuraatii taphataa jirtan. Warri namni kuma tokko suuraa osoo liifti gootanii dhaqxanii maan gargaarinaa birrii shashaniin. Amma asirratti TikTok irratti dirahama takka yoo kan isaan nan ilaallatu. Sinii galee falmattuun hin jirtu WhatsApp ganniin hin jirtu WhatsApp na walitti isinidha waan qabdan sagalee keessa wajjin lakkoofsa keessa wajjin profaayilii keessa wajjin gannii isin keessa jirti maqaa ganniitiin nambanaa guruppii ganniitiin irratti isin hidha WhatsAppiin gannii hin jirti WhatsAppiin falmattuu hin jira isarratti maqaa kiyaan maqaa ganniitiin dirhama takkas dirhama shanis gargaara. Ganni isin agarti. Ani ganni bira dhaqee viidiyoo isinii waraabuun dadhabne mana namaa tan jira. Kaleessas mana namaa tan jira. Har'as mana namaa tan jira. Naaf hin eeyyamamu. Torbetti ji'atti al takka qofan ba'a. Isa immoo ji'a takkatti al takka gaafan ba'ee eeggadda irreessa fan ba'e. Ji'a tokko hin guunne. Na didde namittiin. Kanaafuu afaan bichaa nama arraba bichaa nimatti ani riguu isin jala dhaqu dura isin fayyifadhaa dhugaasii isinirra argadha rakkoosi isin jechuun barbaada. Warri gargaarsi barbaadan WhatsAppidhaan koottaa WhatsAppin isin jira kaffalmattuuti isin jira gammeeffaan isin jiru profaayiliin keessan jira maqaan keessan jira lakkoofsi keessan jira micoon qaama kaleessa beeruuti irraa birrii 5,000 wanta galchite. Kan galchite ganni irratti galchite akkaawuntii abboleetti irratti galchite. Sheeran godhee fi ganni agarte suuraa sinaa argite suuraa sitti leela maxxasse kanaafuu lakkoofsa WhatsAppii kee fudhadhaatii warri guruppii barbaadan guruppii hiinee ijoollee mana madaamii kaleessa chaansiin arganne carraan arganne koottaa WhatsAppidhaan sagaleen keessan hin jira suuraan keessan hin jira ganniin isin bira jirti isin agarti lakkoofsa bilbila keessanii sagalee seef godhachuudha ebeluun na nyaate tiijiin na nyaate ebeluun na nyaate osoo hin taane isiniif gootanii ani waan barbaadan naan jaan dhagawwan har'a gurri kee dhagawu waan takka gurri koo dhagawu sababni Tiji, okay. Ambira ijoolleen azala jirtan kun mana biraa hoo deemtan iddoo arrabaa odoon taane warrumti jirtan kun jechuudha. Kana hambisuu kan danda'u isin sochoosa diinagdees gochuu kan danda'u isin yoo of harkaa hin dhabnerree kara miidiyaa kanaan dhiibbaa gochuu kan danda'u isin asii deemtanii warra nama arrabsu san jalas dhaqxanii eeyyen dhugaadha. Yes, akkas jechuu dhiisati arraba lama baafachuu kan afaan lama dubbachuu dhiisati kara gargaarsa mijaa'uutti deema. Amma warra zalaa deemtanii arrabsaa jirtan kun warra akkamitti warra ajandaa barbaadan warra waan irratti taasuuftan dhabdan. Sinii galee ajandaa kun jalaa cufamaa laata amma haara wayii dhufutti jettootan kus asiifachi dhiisaa waan akkasii arrabsoon keessattuu shamarran ijoollee warri seen mana madaamii keessa meeshaa waliin nama arrabsitanii kaleessa haati buna dhuguu mandara hoonattu shishin ishee warra qabattee deemtu jechuudha warra guddis badde. Kanaaf arrabsoo dhiisatiin mijoo gargaaraa sinin jedha akkaawuntii ishiillee haala jiru hundumaanuu siniif ibsina mijoo qofaa gargaara. Samboon abbaan barbaadda foolaa wal qeechu. Ayyuu sirrii dubbattee ayyuu fi artisti Tufaa kan jedhamu
isaan dubbatan sirriidha. Anirri keechaanii lakkoofsa argadhee jira amma ana irraa fufanii ganaman kaa nagaatti ta'a. Galatooma. Ayyee hundi keessanuu galatoomaa isin jechuu barbaada. Wanti amma na dhibe keessaa baranii nama arrabsi ka jedhu amantii kam keessa jira garuu ani amantuma nama biyya lafaa kana amantii manu kam keessa jira nama arrabsuun safuu Oromoo keessa illee jiru nama arrabsuun akka kiyyattan Oromoo ta'ee namni afaan Oromoo nama arrabsu amantuma illee qabu safuu illee qabu jedhee yaada. Amma waa'ee nama gargaarsa irra gaafa jiru jala ta'anii koomentii jalatti nama arrabsi ka jedhu nama amantii qabu amantii fedhe haa hordofu nama arrabsi ka jedhu kitaaba akkamiirra jira mee naaf eertu namoonni beektan keessan na barreessitu. Safuu Oromoo keessa illee jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Oromoo ta'ee namni nama arrabsu safuu Oromoo keessa hin jiru. Amantuma biyya lafaa kana irra hin jiran jiru natti fakkaatu. Amma nama rakkate gargaaruudhaaf nama dhukkubsate gargaaruudhaaf yoo namni sagalee ta'aa jiru jala taa'ee koomentiin kan xiqqee arrabsu suni nama jedheeti si yaadu. Nama fayyaa hin qabne nama wordhibamaa jirudha. Nama arrabsuun mataa isaa safuudha. Safuu Oromoo cabsuun mataa isaa immoo maraachuuf nagaa dhabu maseenudha. Nama yaadni isaa maseenati isinitti hima. Ammatti waan gootan gastii irratti gargaarsa gootan irratti illee mee gastii tiktookuma ganni illee banaa. Tiktookumti ganni illee banamee haa ta'u gastiirra. Hanqalee galgalaa tan irra ammadoo ganni tiktookumti ishiit illee banamee gastiin ishii banaa ta'e hordoftoonni ishii garas dhufu. Waan jaalataniif waan dinqisiifataniif achirra odoo dhufan fooloo guddaa waan qabduuf hordofuun hin danda'ama. Namni akkamaan achirra taa'eetuma haasaa guddiseetuma wanti godhu sun hafuu hin danda'a jechuu barbaada. Garuu garee keessatti haa ergamu. Garee waasaappii uumtasan keessa namni maallaqa gargaarsa godhe kamiyyuu nagayeen gastii fuula waasaappii uumtasan irratti wal biraa dhufu. Wal madaalchisaa ragaa qabatamaadhaan deema. Waan gargaarame gabaasa godha. Rakkina dhukkuba ishii rakkoo ishii hunda gabaasa godha haa deemamu. Ajandaa ta'ee waasaappii guruppiin baname biraa jiraachuu danda'a. Kan isin hin beekne banamuu danda'a. Nama manni irratti gubatee nama diinagdeen isaa gubatee nama rakkoo keessa jiru. Nama suuraa gaggaragalchee ajandaa uumee arrabsu nama jettaniisin nama gadda keessa jiru gadda irratti dabalai. Ammas nama immoo dhukkubsatee ciisaa jiru irratti immoo koomentii biraa nama barreessu nama jedhira. Gaarummaan mucaan tun namaaf oolte biyya kanaaf oolte obboleeyyan teenya dubartoota hedduuf oolte isin bara ijoolleen dubartoota biyya arabaa jettan gara nama nyaattu maaliif tiimii waliinii odoo qabaattanii namnuu isin qarata isin nama hin qarattanii namas isin qarata wal quba qabaachuu dhabuu keessanii rakkoon waan keessan walitti guruppii walii tokkicha jabaa odoo waliin qabaattanii namnuu isin qarata nama hin qarattanis. Wal jala yaa'uu isa keessatti arrabsootu irra bayaatu jibbisatu irra bayaatu hinaaffaatu irra bayaatu malee namni akka keessanii waliin ta'ee waliif ta'u hin jiru. Tokkummaa dhabuudha malee wal jala yaa'insa dhabuudha malee. Kanaafuu bakka gargaarsa kamittuu iyyuu guruppii jabeessaadha. Guruppii keessatti yaada walii kennaadha. Gaafa gara gastii dhuftan immoo tiktook ishiillee gastii irra kaa'aati. Waan gargaaramu san immoo gabaasaa olii dhiyeessaadha. Namoota gargaarsa ishii kana keessatti hirmaatan immoo cimsaa qaba. Jiraadha fayyaadhaa ta'a. Eshi eebbifame obboleessa keenya waaqayyo isaa eebbisu warroonni namni nama hin nyaatu warri akkas jettanii koomentii barreessitan biliis waaqa sin uume sodaadha waaqa sin uume. Amantii sodaadhaati nurraa dhaabaa isin hin jenna mee seenaa shawaa ol galchaa galuu barbaade natti fakkaata. Seenaa shawaa dubbadhu. Tegeste mute rerta. Damu tira taatan ojai. Ena la costa ko barrefat. Tegeste dhageessaa. Nan nagaa lubbuu nan nagaa. Duraan dursee rabbi mucaayoo kanaa fayyisuu dhugaa kennuutiin jedha. Wanti sitti dhaga'amu wanti tokko ittiin hin jiru fayyitee biyya ishiin kaatee ishiin waan na taateen dubbatte ammas immoo warroonni ishii bira jiranuu doktoroonni maal akka ishiin miidhamtee fi akkamiin akka ishiin dhukkubsatte hin beeku waan ta'eef ati namni as jala deemuu waan barbaadu jedhedha akkasitti hin dhaga'amne ishii hankaniin jechuu barbaadu ati isaan akkas jedhaniidhaaf osoo hin ta'in ganniin kaatee tigistitu kana na godhe jettee miidiyaa irratti yeroo dubbattu bichaa gadduu qabda malee warri ishii jala deemanii haasa'anii wanna tokko haasa'anii suuraa kee baasanii kaleessa tigistitu akkas gochaa ture kaleessa ishiitu akkas godhe kaleessa ishiitu qoricha laateef kaleessa ishiitu suuraa ishii maxxansee akkasiin dhukkubsatte yoo jedhan dhibeen amma ishiin dhukkubsattee fi dhibeen isaan jechaa jiran waliin fakkaatu si galee dhibeen kun immoo suuta
akkasuta wanni miidhaa deemuudha malee kan ishii qabe jedhamee haasa'amu wanna hamma suuraa irratti akkas taatee fi wanna si faana walitti buuteedhaaf wanna akkas taate gonkumaa hin qabu ishii. Ati immoo jechuudha hiikkanyaan ijoollee Oromoo nuti fakkeenya kan ta'uu qabnu ijoollee amaaraa ba'anii guruuppii turanii wal abaaranii wal xiqqeessaa jiran garuu ijoollee maal akka Waaqumaan qaba lubbuu keenya wal xiqqeessina si galee ati immoo sitti hin dhaga'amini dhugaa baay'ee si jala deemee dhaggeeffataa ture waan siin jedhamus waan nati jettus hunda isaatu natti dhaga'ama beekta namni immoo kan dhukkubsatuu fi rabbiin biraayyuu malee dhukkubni eessumayyuu namatti hin dhufu bara akkamittiin namni akka yaadu naaf hin galu ati waan sitti dhaga'amullee waa tokkitti hin qabdu namni si deeggarus jira kan si jibbus jira kan si jibbu immoo waa si hin godhu beekta rabbitu waa si godha malee namni waa si gochuu danda'uuf hin jiru. Kanammoo namni beekaa meeqatu jira dhibee ishiis immoo qoratee ishiinis immoo boru maal akka dhukkubsatte namni qarshii gargaaruu bicha osoo hin ta'in dhukkubni ishiis asirratti barame maal inni dhukkubni ishii maalirraan itti dhufe yeroo kam jalqabe kan jedhamu wanti tokko tokko asirratti bahee dubbatamuu qaba. Kanaaf ati waa tokkitti sitti hin dhaga'amne buleetti koo hojii kee seeraan hojjedhu ani sin jaaladha baay'een si kabajaa ijoolleen Oromoo immoo tokko taane too walii xiqqeessuu baanne as jalatti ijoollee mee guruuppii tolchanii ijoollee Amaaraas haa ta'u ijoollee saba kamiyyuu wal xiqqeessaa jirra numatu wal xiqqeessee numarra taa'anii immoo numatti kolfaa jiru siif galee kanaaf obboleetti kiyya baay'ee jabaadhu ati waa tokko sitti hin dhaga'amin rabbiin akka ishii fayyisu amantaa qabnu nuti hundumti keenya kadhachuu fi qabna malee wanti sitti dhaga'ame ammana bakka kan na dubbatus kan ragaa naa bahus kan akka waan godhus kan waan ta'e simatu kan dhugaatoo baasu waaqaf gannii qofa kanaan ziyaara kana lamaan irra waan qabu tigistii moo fayyitee tigistii moo fayyitee dhugaa kee kan itti sii dubbattu baastee tigistitu kana na godhe gaafa jette sittaa dhaga'amu amma waa tokkitti sitti hin dhaga'amin suuraa yeroon bilbiluuf lubbuulaan wanti si dhaga'uu qabdan amma fakkeenyaaf nam bilbilaaf miti gaafa bilbilee fayyaa isii iftee waa'ee kun attaasofti ganniin akka ummata kanaa mee dhugaa rabbii waa'ee isii kana iftee tiiji ati kuftee na bira ciisuuf deemta dhiisii anu ufeetan haasaa kaleessa hanan haasaa naagattee turte waa hin dhukkube malee kaleessa anu ufeetan haasaa waa'ee keeti dhiisi waa'ee namaatiif naasayini akka na ifa bichaa waaqanaa kadhadhu tiijii too yoo na abaarte naatu fi bakka kana qofa nuti na kadhatu dhugaa rabbii mimmaantu na qaba bakka dandee wajjin haasa'u daqiiqaa takka dandee wajjin haasa'u yoo haasa'u rabbi ati isa haasoftu beektaa warri jaalatanii maaluma ta'aniiti ati isiin nama maan naagatti dhiisi bakka atini yoo natti mufattee sibiidheera yoo natti mufatte naatuuf yoo na abaarte naa dhiisi tiijii too waa'ee namaa dhiisi ana tufee dhugaatee baasa ana tufee antanii aduu kan isaan na dhibamsiise aduu irreessa dura dhibame ani dhiisi kan jedhu isin isii caalaa kan inni dhabde isii caalaa naa dubbatti isin garuu ummanni kun akka ani isin gargaarre amma oduu dallanee tish maa kanaan jaan yoo dhiise namni dirhama takka bakka keessan bu'ee dunaateen anamma birri